biyyummaa fi mootummaa ofii. Ce'umsa kana keessatti akka yaannetti illee ta'uu baatu. Jarri bakka ofiitti deebi'uuf illee yaalu amma qabsoon itti aanu qabsoo mootummaa ummataa dhaabuuti. Dhagaya. Gaafileen sadan Oromoon qabatee baye suni they are indivisible. Adda qoqqoodamuu hin danda'an. Addaan hiramuu hin danda'an. Akkamitti jedha? 91 qubeen barachuu eegalleemi afaan keenya. Oromiyaa jaarranneemi. Gaafilee gurguddoo keessaa xiqqoo deebi'aa dhufte. Gaafiin eenyummaa, gaafiin qabeenyaa amma fakkeenyaaf keessattuu waggoota lamaan dabre kana keessatti saamicha wayyaanota dhaabuu danda'uun haga tokko saamichi nurraa dhaabachuu. However, afaan keenya irra qancaree jira. Oromiyaa keessatti afaan kun waggaa 27 kana uf duuba deemaa jira malee guddachaa deemaa dhabuun manneen jire hojii adda addaa keessatti even manneen Oromiyaa yoo dheettan waan naannoo biraa dheettan itti isinif fakkaata. Kaasamu afaan hundaan afaan biraatiin. Aadaan keenya amma humnaan xiqqoo irreecha kanaan jabeeffataa dhufne malee aadaa keenya irratti qorannaan gahaan godhamaa hin jiru. Promoshiniin gahaan godhamaa hin jiru. Har'as aadaan Itoophiyaa aadaa ormaa taate nu garuu wajjin ragadaa deemu. Qabeenyi wayyaan irraa hambifanne har'as ormatu itti fayyadama malee dargaggeessi keenya hojii dhabee jiraata. Waay? Isinitti himu haga feete eenyummaa kee deeffatte haga feete qabeenya kee deeffatte mootummaa siif ta'u yoo hin qabaatin mootummaa siif ta'u yoo hin filatin gaafiin sadan suni mootummaa siif ta'u jechuun ka ati filatte ka boru na buusa jedhee sodaatu yoo qabaatteen alatti eenyummaa keetis guddisuus tikfachuus hin dandeessu. Qabeenya hattuu fi saamturra hambifattes misoomfachuu guddifachuu hin dandeessu. Boqonnaan amma itti jirru kuni boqonnaa gaafii sadaffaa san bakkaan geenye gaafii lamaan hafanis hojiitti hiiknu jechuudha. Kanaaf isinitti hin dheeresse maaliifi miidiyaa kanan lallaala kaadiree waan haasoftu laala. Bakka wayyaan illee qilleensummaan fuudhee waan deeme itti fakkaata. Afaan Oromoo kunis akkanumatti waan namni asiin ga'e itti fakkaata. Oromiyaan tunis akka xaddeetti gamaa gamanaa nyaatan tuni lafumatti waan dhuftee fi har'uma kaadiree waan jaaree itti fakkaata. No. Waggaa 50 itti buqqaane itti cabne itti dhumne akka finne akka yaadattaniif. Filannoo kana filannoo Baqqalaa fi Abiy jidduu Jawaar Mararaa jidduutti miti. Filannoon kun kaayyoo kumaatamaan itti wareeyne. Kumaatamaan manneen hidhaa keessatti itti kola'e. Itti gudeedame. Kumaatamaan baqatee bishaan keessatti itti dhume. Bakka takkatti kan ittiin ceesifnu malee akka gariin itti fakkaatutti yeroo itti qoosaatii miti. Ijoollee taphaa simbiraa lubbuu jedhan. Nuuf filannoon kun ka amaanaa abboota keenya hiriyoota keenya asitti sabbata keessa nu biraa fixanii tarkaanfii takka bakkaan hin geenyu guututti tarkaanfii takka gara fuuloon duraa itti ceesifnu jechuudha. Kana akka yaadattaniif don't ever forget biyya kana keessatti waan nuti taane biyya kana keessatti waan Oromoon tahe bineensi hin taane ilma namaatiif. Dhaamsi ani isiniifis qabu qeerroo keenyaafis miseensota keenyaafis qabsaa'otaafis qabu waan haaraa uumaan jiru lubbuun teenyas qaariin keenyas kan abboota keenyatiin hoggaa ol bira qabamuun baay'ee xiqqaadha. Kanaaf xurreen irra jirru karaan dhiigaan taraarame lafee abboota keenyatiin lafarra kaa'ame waan ta'eef filannoo kanas filannoo akka taphaatitti ittiin laalamu akka hin taane hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf filannoo kanatti hin seenna. Filannoo kanatti akkamitti seenna? Hirbuu ummata nu biraa kufee bakkaan ga'uudhaaf. Waadaa hiriyoota keenya jaallan keenya qaama irratanii nu keessa jiranii homaa godhuuf hin dandeenyu garuu kan hin cabe lafatti miti akka jaanii isaan at least
nagaa rafaniif. Kanaaf qophii godhaa jirra. Qophii godhaa jirruun duula eegallee jirra. Waan gooneef sababa qabna. Fakkeessaan isaan faranjitti fakkeessan. Warri Islaamaa maal jabee adurreen hajjii dhayiteef eegeesii akkas gochuun dhiiftudha. Jarri kunis dimokiraasii waan jedhaniif haa mul'ifataniif duula goone akkuma yaadnetti duula torban lamaatiin amalli isaanii as deebi'aa jira. Nuyi garuu karuma kaleessa abboonni keenya irra deeman deemna. Tokko Oromummaatti amanna. Lama tokkummaa qabsaa'otaati irratti hojjanna. Sadaffaa beekumsa qannuu fi muuxannoo qabsoota naa biyyoota biraa walitti fidnee tarsiimoodhaan masakamna. Afraffaa naamusa cimaadhaan sochoona. Naamusa qabsootiin. Kanaaf bakka amma jirrurraa kaane akka isaan wacanii miti waan tokkoon isinitti himu. Jaarmeeneen Oromoo qabsoo bilisummaa Oromootti amanan. Ummanni kun biyya kana keessatti dhugaa qaba. Dhugaa kamnammoo dhiiga isaatiin asiin gahate gara fuulduras mootummaa isaa malu jaarrachuu qaba warra jedhu wajjin wal taane gamtaa kan jaamu uumne xumurree jirraa jechuu. Ilma namaadhiis. Bilisummaa Oromoo, Koongiresiin Federaalawaa Oromoo, paartiin biyyoolessa Oromoo finnee jirra akka jarattiin odeessituu miti dheengaddas waliin turre. Warri sirna naftanyaa ol deebisuu barbaadu birrii biliyoona walitti guuraa jira. Kaadree ofii ittiin haasossobdu malee qabsaa'ota Oromoo chirichaaroon hin bitattu kana siniif hin mirkaneessa jechuudha. Gorsii fi dhaamsi ani deeggartootaa fi paartii warra biyya bulchuuf qabu. Qabeenya guddaa qabdan. Naggaadee doorsiftanii miseensarraa guurtanii mootummaarraa hattanii biyya alaatii maqaa keenyaan liqeeffattanii qabdan. San isiniif rabbitti wal gaafata qabeenya qabdaniin hanga dandeessan nama bitadha rakkoo irraa hin qabnu. Caasaa mootummaa qeerroo wayyaanee raaree harka isin kaa'e isin harka jira. Odoo haqallee ta'uu baatanii itti fayyadamaa sunillee nu yaachiftu jennaan. Miidiyaa mootummaatii fi warra alagaa isin wajjin jiru wajjin maqaa halkanii guyyaa nu balleessitanii itti jabaadha. Maqaan keenya onnee uummata keenya keessa jira hin sodaannu propagaandaa itti abubaa jennaan. Warra Oromoo jibbu Oromiyaa diigee Itoophiyaa lumutti ijaaru wajjin qubee walitti kaayatanii nutti jirtanii gaa'ila gaarii isin haa godhu itti jabaadhaa jennaan. Maallaqaan nu caalanii dhaaba mootummaa harkatti galfatanii hattuu fi booyyee jigii hammatanii filannootti haaseenanii yoo kanaan nu caalanii nu mo'atan tsat lat jenneet mo'amnee harka kenninee akka mormituutti itti fuufna. Wanni hin fudhatamne garuu wanni hin fudhatamne mootummaa harkaa qabna jedhanii miseensota keenya hidhuun aangoo harkaa qabna jedhanii hogganoota keenya ajjeesuuf doorsisuun waajjiroota keenya banuun never kun fudhatama hin qabu jennaan. Beeytaa garaana nyaatanii mee waaqa isin uume sodaadha. Ummata Oromoo waggaa 50 hir'isirraa seerraa haga mallasaatitti mootummaa tan harkatti kaayatanii faranjii haga chaayinaa araba haga gurraachaa sadaqaa kadhatanii tumanii hidhanii ajjeesaniif duuba deebisuu dadhabani. Warri kaleessa wayyaanee jalaa ba'e kun ajjeechaan
keessan sodaachisuun utuma deebisuu danda'a. Waan tokkoon sodaatina. Never doubt ummata Oromoo. Ummata Oromoo dhibbaa dhibban itti amanan. Ummata dhugaa qabu akka ta'e. Ummata tokkummaa cimaa qabu akka ta'e. Shufuroon gandaaf amantiin fiffiidu. Gabaan Oromoo isinitti himu. Itti himaa warra of hollaale kanatti. Gabaan Oromoo jaldaabni Oromiyaa liishoon isaa dhiiga qabsaa'otaatiin tolfame. Girgiddaan isaa muyni isaa lafee goototaatiin dhaabame. Abadan jumlaa malee chirichaaroo hin bitatu. Kana itti himaa. Nuni dhan jechuufi miti. Waajjira keenya cufan jechuufi miti. Nun ajjeesan jechuufi miti. Moojii warra amata dhibba nugusa ta'uu barbaaduu malee nuti du'uufis hidhamuufis dhabamsiifamuufis qophii qabsaa'ota nuti. Qabsaan Oromoo bolola aangoo hin qabu bolola bilisummaa malee. Bilisummaa ummata isaa malee. Dhugaa ummata isaa malee. Tarsiimoo qabna. Tokko yoo hidhan kumaatama itti hiriirsina. Tokko yoo ajjeesan kasan daranii jala itti ol baafna. Abadan waan takka beekuu qaban. Ji'a as deemu filannoo as deemu kanarratti jaalatanii jibbanii wixxifatanii ka danda'an nu keessaa ajjeesanii hidhanii ummanni Oromoo fi Oromiyaa akka isin argu kanatti hin arga. Mootummaa isaa ta'u inuma filata bakka. Inuma filata. Kanammoo dhaaduun hin goonu beeytu. Wal beeyna bar. Wal beeyna. Amma isaan maa yaadan beeytu. Miseensa miliyoona 7 qabnaa jedhan. 70 kenna caalaa onneef dhugaa qaba. Doolaara biliyoona qabnaa Arabaaf Chaayina faranjiin nutti kennanii jedhan. Midhaan qunnaa takka gabaree kennati caalaa hin sodaatina. Waggaa lamaan biyya kana galle kana jala deddeemnee waggaa siree jalatti qabnu. Ciraan siree birallee ijaaraa turre beeki. Isinitti himu biyya tana qabaleerraa haga federaalaatti qabsaa'ota Oromoo jaarree jirra. Hin sodaatina hin shakkina. Nama 500,000 hidhuudhaaf qophii qabnaa jedhan. Yoo manni hidhaa ga'eef ol siisaa jennaan miliyoona 15tti. Dhugaa rabbii isinitti himuun miliyoona 50 kana yoo hidhan abadan Oromoon inuma bilisoomti. Mootummaa isii ta'u inuma jaarratti kuni uma. Wanni an dhaamu isinitti. Wanni nama hundaaf biyya kanaaf ta'u. Wanni nama hundaaf ta'u. Nama hidhuu dhiisa. Naman doorsisinaa nu sodaan kaatanu keessaa bade onnee hin qabnu. Diilolloofne nu. Ajjeesuuf illee rakkitina ummanni kun akka cirrachaati hin dhumu jala wal horaa jira. Gandaan qoqqonneettanii irraa hin deemina ganda hundattuu isuma saamaa jirtanii saamamaa akka jiru hin beeka. Hattuuf sagalee hin kennu kana beekadhaa. Wanni nu hundittuuf qopheessuu qabnu. Homaa akkanuma wixwixi jetti malee filannoon hin godhama. Filannoo kanarratti wal falmina wal dorgomna Oromiyaattis
Itoophiyaattis mootummaan hin filama. Filamnaan godhamu wama lama. Oromiyaa keessatti warra Oromummaatti amanu ummata Oromoo abdatu waan keessa dabarre beekuu fi gatii itti godhu gara tokko. Warra ummata kabajaan qabne qawwee wayyaanee baay'ee irraa fudhattee caccabaasitti dhiifteef kana abdatu. Warra obboleeyyan ufii oorrutti gadi baasuu didee ollarraa jigii kadhatu kana jidduutti godhamti. Sadarkaa Itoophiyaatti warra sabaaf sablammoonni wal qixxummaadhaan qe'ee rabbi isaanii kenna irratti ka qabsoof aarsaa guddaadhaan deebisanii ijaaratan irratti Oromoon Oromiyaa irratti Somaaleen Somaalii irratti Affaar Affaar irratti Sidaamni Sidaama irratti Amaarri Amaara irratti mootummaa isaa ta'u filate seera isaa ta'u tumate imaammata tarsiimoo isaa ta'u bocate guutuutti total full self rule akka naannootti tokko sadarkaa federaalaatti naannolee ummanni akka baay'ina isaaniitiin akka gumaata diinagdeetiin aangoof diinagdee sadarkaa federaalaa qooda isaaniin godhu qoodatanii Itoophiyaa eenyummaa garee tokkoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammootaa calaqqiftu kaakka tokko awwaaltee ka biraa ol calaqqiftu osoo hin ta'in kan hunda fakkaattu ni jaarranna jechuudha. Karaan sirrii kana karaan jallaani karuma jallaa kareetti deebi'uudha. Isinitti himu karaan Minilik biyya kana hin taane karaan Haayile Sillaasee hin taane karaan Mangistuu kan nama fixuu hin taane karaan Mallasaa kan nama qoqqooduu biyya saamuu hin taane I don't know karaan kama Oromootitti ta'a jaran kama qabsaa'ota Oromootitu ta'a yeroo Oromoon kaayyoo Minilikii ka olaantummaa garee tokkoo jalatti Itoophiyaa lumuutti ijaaran tarsiimoo Mallasaa ka saamichaaf qoqqoodaan biyya bulchan itti ijaaranii miti. Karaan Oromoon ummata gadaa ta'uusaa ummata dimokiraatawaa ta'uusaa ka haqa ofii malee ka ormaa hin barbaanne ta'uusaa ofiifis warra biraafis itti mirkaneessuudha. Kanaaf ammoo ga'umsa gahaa qabna, hoggansa gahaa qabna, tokkummaa cimaa qabna, dhugaa qabna. Ummanni keenya nu bira jira, Rabbis nu gargaara, hin shakkinu, filannoof qophaayaa waan ani isinitti himu. Jarri amma maal barbaaddi? Isin tuttuutee jeequmsatti isin seensisuu barbaaddi. Hin godhina. Hiriira baafataa jirtini. Haa baafattu hin jeeqina. Isinuu firii shan argattiisan salfii haa godhattu itti dabalaa harka dhayaaf rakkoon qabdu. Isinitti hime? Nuyi mirga keenya hin tuqinaa jenne malee mirga namaa tuquu hin barbaannu. Hin tuqinaa isaan. Gaafa keenya immoo tuquuf itti hin dhiifnu. Kanaaf walitti deemnee bal'inaan mari'annaa waan tokko hin shakkinaa. Xurreen irra jiru xurree dhugaati. Xurree dhiigaan dhufti. Dhara keessaa of keessaa hin qabnu. Kaayyoon keenya xaliila ifa. Tartiimoon keenya ni mo'ata. Tokkummaa keenya cimsannee murannoon gara fuulduraa deemnu isin jaa warra sabbataa galatoomaa isin jaaladha. Egaa kanatti aansuudhaan galatoomaa ammas mee Jawaar Faamilee eeyyeen kanatti aansuudhaan marii gabaabaa goona. Gaaffii qabdan daqiiqaa 3 keessatti obbo Baqqalaan nu hoogganu gaaffii keessan gabaabsatii nu dhiyeessaa galatooma.
kenna warra hawwii yeroo dheeraatiin booda dharraanee dhabnee Jawaarmaaf gara magaalaa Sabbataa dhufuu dhabe obbo Baqqeen Faatis akka tasaa darbanii yeroo tokko dhufan fakkaata obbo Jawaar faa gara naan dhufne maa dhufuu dhaba waan jedhu komii qabna har'a isinii dhiibnee isiniin jenna obbo Jawaariin sunis komii miti jaalala isinirraa qabnuuf maa dhufanii nu laalin nu maatii isaaniiti waan jedhu irraayi kanarraa naansee wanti isin gaafadhu gaafii takkaaf takka qofa isinis akka jara keenna gaafii baay'ee waan balleessitanii waan hojjettanis waan hin qabne ofumaa isin hin gaafannu garuu obbo Jawaariif obbo Baqqeen Faati qabsoo kaleessatti cabnee obbo Baqqalaa fa wajjin hidhamaa turre san kan obbo Maraaraan Faati umrii itti fixatan san qabsoo gootonni keenya akka Daawud Ibsaa fa obbo Layyaan hiriyoota isaanii biraa du'anii du'arraa hafan san qabsoo kan akka obbo Baqqee Faati itti hidhaman Faati qabsoo akka Galaasaa Dilboo Faati ilmoo itti dhaban Faati qabsoo gootonni keenya itti caban san faa maaliif gargar deemtu amma obbo Jamaal Waltajjiirraa waan ta'e nuun jedhanii turan kaafaa'oo faafaa'oo fi abaa'oon tokko ta'anii nuun jedhan yoo kana ta'e gaarii garuu obbo Daawudiin qabsoo jalqabaarraa gaafa inni badda qabsaa'ee gootota biraa summiin fixanirraa nama Oromoo ganuu dide dhibbaan dhibba jaalannaa obbo Maraaraa Garbaa obbo Baqqalaaf obbo Jawaarii kenna nama qabsoota na finiinsanii har'aan nurraa nuun gaani warra nurraan baqatini isinis dhibbaan dhibbatti isin jaalannaa Jeneraal Kamaal Galchuu nama mishigii baatummee diigee ektira gale isas dhibbaan dhibba jaalanna erga tokkoomtanii raattan gabbaatanii yoom nutti himtu yoo kanan gootan ta'e nu abbaa filannu wallaalleerra isinii sagalee kennuuf qophoofneerra kaafaa ollee abaabaa ollee baabaa ollee qixxee isin jaalanna garuu qixxee isin jaalachuun kenna tokko ta'a biiroo gargar battanii miti biiroon keessanuu tokko ta'uu qaba kana taatan taanaan akkuma jara kaleessaa san diigamatu jira kana laalanii jarrillee maal jedhu hin kijibu waliin mari'atu malee tokkummaan qabanii nuti tokkoomneerra Oromooni isin nuu tokkooma kan biroo tokkoon taane isaan soban gasiniin jedhan san cabsitanii gabbaatanii nutti himtan taanaan nu isinillee qixxee isin komanna sagalee kaafaa kennine abaa'ootti hin dhooggannu hin qabnu kaafaa filannee abaa'ootti hin dhooggannu hin qabnu nuti Oromoon immoo hiriirris baamu maaliinis baamu nuti tokko har'arraa immoo wanni isin nuu beekuu qabdan anamma sa'aatii ammaa asii bahee safara galeennaan akka hidhamnu dhibbaan dhibbabeen hidhamuu miti aarsaa ta'uuf qophiidha qophii bakka taane kanatti hin beekan